Anis nasruu bira dhaqeetumaan gurbaa kana wajjin tumee agarsiisuu ta'a. Wallahi karaa kana malee karaa nama taariiba nama guuruu kana hundaa'u inumaa kanneen fannisuudhaa'u dallaalota waan jaan dallaalota silaa irra bu'uufi tokkoon magaalaa tana gara galeetiin jiran hordoftootaafi kabajamtoota duraanuu warra dallaalotaa hin jaaladhu hin fadhu. Jaarsasii itti jabeessinee isii agarsiisuu ta'e akkanattiin itti jabeessee ibidda itti qabsiisee agarsiisuu ta'a. Wanta akkanaati intalti duraanuu maallaqa irraa kafaltee kamaallee maallaqa manaa qabdu irraa kafaltee baasuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Daawwattoota kiyya kabajamoo akkam jirtan nagayaa fayyaadha jirtanii nagayaa odeessa akkam jirtan dhufna gaarraas fayyanaa qabdu hundi keessan kan biyya alaa kan biyya keessaa hordoftoota kiyya qaqqaalii Oromootii. Egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Wanni niin qabadhee dhufu gaa hedduu takkaa jira. Arraas dhufe maaliin dhufe agartan gaa mishiyoo hajjii tajaarsisiidhaa irraa jiru san tajaarsa kiyyaa'idhaa jira jettee manguddummaa asitti dhuftee natti himattee isinii warri biyyaa jaarsa kiyya naa baasii naan jetteeti karaa nagayaatiin natti dhufte. Arraan tan ammoo viidiyoo irratti akkuma isin gartan san viidiyoo irratti harkeetiin dhufe amma. Lafaa kaateen nama itti bittee mucaa mana keessaa cafaqu jirti. Jaarsa kiyya naa baasi naan jechaati karaa kanaan jaarsa kiyya naa baasi jechaati. Anis nama dabaladhee osoon bilbilee akkuma viidiyoo kiyyarra gartanitti osoon bilbilee mucaa barbaadu jiru akkamittiin si dhufa jee isa tasgabbeessee wajjiin jiru lafaa kaatee mucaa saahiba nasruudhaa jaarsa kiyya tumee jettee qabdee harkaa qabdi. Akka kun gaariidha. Wanni kun na butteetiin aaree lafaa ka'e nama wallahi dhugaa dubbachuuf. Duuba Oromummaa tana himachuu jibbine karamiin duraa baanaa hogguu yaadaa isiin tasgabbeessina waan biraa isiin kalaqamu. Dhiiroo akkam taaname amma dhalaan duraanuu dhalaan jalloodha jan narra laalina horii dhalaadha cinaacha jallaarraa uumamte dhalaan tanaaf akkana. Amma nalleen beeytu mucaa faraan santu naffidi namaan mana kiyya qajeelchee naffidi dubbii tana keessa nanayite akkana ta'e isinii walii gandaati naa baasi jaarsa kiyya kana mee kan akkana ta'e jettee na mari'achiiftee mana kana dhuftee dubbii keessa nanayite osoo mucaallee tasgabbeessee itti bilbilee harkaa wal qabnu lafaa kaateetuma ilmoo namaatti dhiira bittee mana keessaa akka namni naman goone. Godhaa jiran mucaa akka namni hin goone godhaa jiran uleedhaan namatti bittee durriyyee siyaasaaf na bira dhufan isaanummaanuu siyaasaaf dhufan mana haya ka mucaa san tumu jiru tokko mucaa isii cinaa taa'ee manguddummaadhaan dubbii tana fixijee as na bira taa'e san manuma kiyya kan as na bira taa'e san isa sani tokko rabbi sodaadhaa magaalaa tana akka gadi hin dhiifne. Maal keessa jirani beeytanii hidhaa dhaabbataa keessa jirra magaalaa tana silaa keessaa yaana hidhaa dhaabbataa hidhaa akkam keessa jirra beeyta Oromoon magaalaa tana keessatti hidhaa akkam keessa jirti beeytanii hidhaa ifiif kiraaf irraa kafaltee mana hidhaa ifiif kiraaf irraa kafalanii keessa ta'an gartanii isin Oromoon baqattoonni magaalaa tana keessa jiru hundi kiraaf irraa kafallee hidhaa keessa tattaa'u jira magaalaa tana keessaa yaa'uullee hin dandeenye dhugaa dubbachuuf. Magaalaa tana jibbileetti as nu geesseerti karatti keessaa nu dhabne as keessatti Oromoo waan hin taane hojjechaa jirti. Oromoo yoo tana makka yaman tana taate Oromummaa himachuu jibbine uummata bocoroo kana akka uummataa nama irraame. Waltummaan Oromoo hogguu lafaa kaasan noomosii qonneesti booddisii waa'ee Oromoo hogguu kaasan booddisii etteetuma numti hidhaan numti. Garaa keessatti ijaaraan numti waa'ee Oromoo takkamee kaasaadha laala bakkuma feetettu waa'ee Oromoo hoggaaniif osoo haasoftuuti yoo gammachuun eegalte wanti Oromoodhaa etteeti gaddaan dhumti yoo gammachuun eegalte wantummaan Oromoo hundi haasofnummaan Oromoo hundi Oromoo tuqanaan hin jinaadha uummata mee amma haayame tuffiitii yaa bar bana tuffattee bar
Na tuffataniiti dhufanii akkana goonijanii hayi. Wallahi dubbiin tun asitti dhaabbachuu hin ta'isu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya dubbiin tun asitti dhaabbachuu hin ta'isu dhugaa dubbachuu. Jaarsa isiisan barga amma dhugaa olii himnaami. Amma abbaan fadhi waan ifiin hin feene ilma namaatiin hin fadhan. Jaarsisii yoo dhugumaan ilmoo namaa Abdulqawwi gurgurate abbaan fadheewu waan hin feene hin fadhan. Wallahi jaarsisii yoo kana gurgurate anuun dhiisu. Jaarsa kiyya naa baasetteemi mee jaarsisii dubbiin tun dhugaa haa taatu. Fanniseetiin garsiisu ta'a anuu lamadanii hin qaba. Akkana siruun gadi hin dhiifnes ni hin godha. Akkanuma lafaa kaatee dhuftee dubbii tana keessa naneettee gurbaa saahiba nasruudhaa siittu meetteeni mana galfattee uleedhaan cafaqu jirti. Dhala nattaate mee akkamiin godhame? Anis nasruu bira dhaqeetumaan gurbaa kana wajjin tumee agarsiisuu ta'a. Wallahi karaa kana malee karaan biraan jiru. Nama taariiba nama guuruu kana hundaa'u inumaa kanneen fannisuudhaa'u dallaalota waan jaan dallaalota silaa irra babba'uudha nu cuftinu. Mee kam jechuu mee dubbiin tun aanu irra ilaalinaa miira keessa galeetti naasa'u jira. Oromoon barjecha bareeda qabdi ittiin daleeyne malee. Atara nama keessaa atara duraa keessaa guurti ijoollee wajjin shuumoo nyaatan jambaaqela keessaa guurti. Kanaaf raachi kijee jandageessanii raachi waan hin saabneeti hawaalee hinaa baanee akkas jee bar mee rabbisu daddaa akkas jechuun isaa allaattii hojii saahiba ta'eeti allaattiin fuutee samittiin kutte. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya intala tana wal dhiisuun teenyu jechuudha. Mee makkamiin tame? Dubbii tana keessa na nayite mucattillee dawwale nasrullee fitti ijeeyse jaartii nasruus akkanaan jette gartan mee akkam godhuu wayyame jaarsasii dhaqeetumaanis fannisee waliin ibiddatti kaayu Oromoo warra dallaala guuru bakka jiranitti irra babba'uudha warri dallaala guuru wal galaafataa jiran nama galaafataa jiran namni galaafataa jiranis Oromoo. Mee maal wayyame malaan na dhibee bar mee akkam ta'uu naa wayyame itti nanayxee intalti bocollitun itti nanayxee nallee hin beeytu wal hin beeynu arraan tana dubbii tana keessa na fiddee mucaa san akkasii achi cafaquu mucaa kaalisan saahiba keenya. Saahibaa wetteen na dhufte kana nafatin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amma dhugaa dubbachuuf falli biraan jiru ani sii bira dhaqeetuma mana sii dhaqee dhukkeetti kaasuun qabu wajjin wallaluun qabu yoo isii mucaa kana as baaftee agarsiisuu baatte sababni kana waan kana isiin irratti dalayte as baasee gaafachuun qabaa. Sababa itti gartee mucaan kun itti qabde naan gaheette maaliif mucaa kana qabdee mana keessa azabu jirta akkana gootaa ni hin gaafadha. Ammas mucaa kana yoo agarsiisuu baatte dubbii dhumatteef isaan jaarsisii ni ba'a miti waan takkaa walii gobbabbaananaaf isaan maal ba'ami jaarsisii lubbuu isaa baafnee isii agarsiisuu ta'e duraanuu akka nama isa jaalatuutti intalti duraanuu akka nama isa jaalatuutti afaaniin dubbattu malee jaarsisii sanuu baasuun feetu bar ni jaalatte yaa meeleef maallaqa irraa buusuu diddi. Hordoftoonni kiyya tokko komantiidhaan dhufanii naan jaal akka nama jaalatuu godhetti malee silaa jaalattee maallaqa sanuurraan kafaltu biyya tana dhalaan maallaqa qabaar maallaqa irraa kafaltuu dhabdee amma isiin maalirraa kafalteen baasii waan namaa jaarsisii kan nama gurguratee dhiiga namaa xuuxu hattu zaalima dallaala dallaalota hundan baanu dallaalonni kanaamusa qabuu jira dallaalota dhiiga Oromoo xuuxeen baanu maaliif duraan maallaqa irraa kafaltee baasuu diddi mee kun haa baaftuu naafii isiidhaa mee jaarsisiidhaa irraa mee hidhaa san irraa ba'u ittiin jabeessa darankuutu itti jabeessan isii garsiisu ta'a
maal wanna itti miti naafisii tokkoon magaalaa tana gara galeetiin jiran hordoftoota kabajamtoota duraanuu warra dallaalota hin jaaladhu hin fadhu jaarsasii itti jabeessinee isii garsiisuu ta'e akkanattiin itti jabeessee ibida itti qabsiisee garsiisuu ta'a wanta akkanaati tun intalti duraanuu maallaqa irraa kafaltee kamaallee maallaqa manaa qabdu irraa kafaltee baasuu didde gurbaa haqa nasruu qofaan karra jiru oromoo biraattis akkana godhe naan jee nasruun bilbilee gaafadheetiin na qofaamii namni inni akkas godhee nama hedduu taphatee nama hedduu gurguratee akkamiin nama kana dhiisinaan jettaa naan jee takkasiiti isii bira dhaqeetiin balaa walitti buufnaa waan isii mucaa kana qabdee azabu jirtuuf isii gaafadhaa hanga xumuraattiin afaana turaa viidiyoo kara mana isiitiin deemaa naaf jiraadhaa baay isiniin jaaladhaa du'aa inaa godha jaarsasii maaliin ba'a miti dhukkeen itti kaasuuf deema isii fi jaarsiitu haareettiin isii gaafachuu ta'a dhiiga mucaa kanaa kafaluuf hin ta'a dhiiga nasruudhaan amma booda anaaf barbaada isii miti nutiif walgalaafan akkas taatu Khaalid qabdeemee kunoo jaarsisii Khaalid qabdeef haa jaarsisii ba'uuf jaarsii amma booda naatutti dabruu ta'a nagaya taanaaf jiraadha miira keessa galeetiin haasa'u jira dhiifamu.